goofareen goobalaalte xaa'uu galguu goota halangeen dhaante hiriyyaan teessee laalte jedhe. Wanni addaate xuraa'uun oolta. Wanni akka daa'imaa mi'aayilleen bushaa'uun oolta. Namni akka Haile Sillaasee ulfaatelleen salphachuun oolu galgala. Suuraa isaanii fa bakka malee maxxansite suuraa Sillaasee asiin maxxanuun qabu fa jedhanii nama jedha. Amata 13 bosona seena. Iciitii gammaa nam tokko hin beekne yoo ran sitti mi'an. Gandarra haga biiroo xaqilaa ministeerii uf ijaaree abaa'oon caakkaa keessa ta'a. Kanaafuu yoo do'i barcumaa isaa eenyurraa ta'u. Ogeessa yaala fayyaa aadaa nama ta'an akkasumas qabsaa'aa bara dheeraadhaaf iddoo adda addaatti qabsoo jajjabduu keessa dabarsan wajjin turtii taasifna. Egaa turtii isaan wajjin taasifnu kana keessatti iccitiiwwan dhokatoo hedduu kan argannu ta'a. Ulfinaa fi kabaja guddaa wajjin akka nu wajjin turtan isin affeerra. Turtiin keessan nu faana ta'u. Baga nu eegdan. Baga nagaan nu dhuftan. Egaa ulfaadhamee daawwattoota keenyaaf of nu barsiisaati. Ani Sheek Qaasim Haajii Baammadoo Galgalu jedhama. Warra aanan faranjii fiduu dide jedhameeti akkasitti kaafamna. Seenaan warra keenyaa kun guddaadha. Akkasumatti warra Galgaluu Jaajoo, Doodaa Galgaluu Jaajoo, Dooyyoo Sakaraa waa tokko jedhan tokko warri hedduun dubbatan jiranii ani warra san irraa jechuudha. Maal jechuudha aannan faranjii fiduu dide jechuudha? Aanan faranjiidha. Oromoon yeroo san akka Xaaliyaaniin biyya biteen aanan faranjiidha guura jechuudha. Aanan kana wayita guuru aanan akkuma ilmaniin odoo hoomechi isaan badin odoo hoomechi hin badin faranjii bira gaa jechuudha. Hoomechi irraa odoo hin badin yoo hoomechi badeen dhugan. Maaliif daddafatti fiduu qabda waan jedhu irraa kan ka'e waan ta'eef. Fardi kiiloomeetira 15 irrallee 10 illee jiraannaan hoomechi odoo aanan kanarraa hin badinii faranjii bira ga'uu qaba. Akkasumatti abbeeraan kiyya tokko aanan itti dhiisee waluma qajeelee faranjichuma bira dhaqe akkanuma. Hawwanni isaa wajji warri deeman hundinuu aanan qabatanii jirani. Aanan maal dhiiftee dhufte jennaan aanan maal baadhee siif fida dhiiga dhugeeti jedhee faranjicha. Faranjichi duuba taa'ee laalee namni kun rakkoo qabaa mi'ee nama kana naa qabaa jedhee qabee hiisisee nama kana tumsiise. Wayita tumamuu namni kun beektaa achuma ol ka'ee faranjicha kanatti geerrare. Goofareen goobalaalte xaa'uu galguu goota halangeen dhaante hiriyyaan teessee laalte. Hiriyyaan warra barri isaa wajjin aanan fidee dhufe kana inni isaan haalolanii fedhii qaba. Jarri loluuf ibsan. Kanaaf warra kan jennan. Eessa dhaltanii isa guddattan? Ani dhaladhee kan itti guddadhe godina Arsii lixaa kana keessa aanaa Kokkossaati. Amala qabsoo garaagaraa keessatti yeroo keessan himama. Mee gabaabsaati seenaan qabsoo keessan kun eessaa haga eessaatitti? Aanaa kana keessatti yeroon dhaladhee ani umrii waggaa 13 akkana ga'u abbaa kiyya baay'ee rakkisan arga. Abbaan kiyya nama guddaa naannoo sanitti uummata bulchu. Nama beekamtii akka godina kanaattis achirra taree haga Baalee Jiidaallee nama godina qabu jechuudha. Nama beekamtii qabu. Nama maqaa isaanii himatee namni karaa ta'uu danda'u. Nama yeroo namni tokko aanaa san keessa musliimni hin jirre illee musliimummaa biyya san isa tokko ta'ee inni qofa achitti argamu. Ofirraa ka'ee ganaa uummata illee ammoo musliimatti seensise jechuudha. Nama seenaa guddaa qabu. Isaan kana meeshaa kenni jedhanii yookaan dargiin meeshaa hiikkatu jedhanii yookaan adaariidha jedhan yookaan immoo deebi'ee shifta jedhan akkanumatti halkanii guyyaa joonjessanii wanna kana laalee garaan na dadhabee ka'ee bosona seena. Xiqqaa
wayita bosona seenu. Maaliif bosona seena beektaa namoota abbaa kiyya kana godhu isaan kana irratti duulee yoo du'elleen abbaan kiyya yoo du'elleen gumaa isaanii baasuu qaba waan jedhan jaalala guddaa isaan irraa ka'een achi seenu. Isaan ammoo maaliif kana godhuu danda'a umrii sanitti gootummaa irra na guddisan. Galgala wayita sa'a tokkorraa haga sa'a 5 diidata abbaan kiyya qawwee qabatee hin galu manatti. Waan karaa dabu, waan olii gadi lufu, waan deebi'an mootuu nama miidhuuf deemu, kan isatti illee duuluu deemu kana eega. Kana jalattiin guddadhee kanarraa gootummaan fudhadhe kun beektaa likkii malee na jannoomsaa dhufe dubbiin kun. Achirraa yoo ka'u anis akkamitti abbaan kiyyaa rakkoo kana keessa seeneen otoo an jiru umrii kanaa yoo haa ta'u odoo an jiru akkamitti miidhame waan jedhu laalee eegas seenee bosona seenuun dura odoo an bosona seenin rakkoon isaan irratti argaan gara bosona achi na deemsisee bulchaa aanaa tokko dhufee dildila hojii jedheen dildila muka dildila kana Oromoon dildila muka jiksee dildila hojjeta muka kana baadhu jedheen harkisi jedheen. Abbaa kiyya kana beektaa nama kanaan dildila kana muka harkis jechuu dhiisi namni hojjedhee ijaan salaalee isaa hin dubbifne ture. Kabajaan isaaniif biyyi isaanii qaban bakka guddaa ture. Kanaaf jennaan mammaaka tokko isitti mammaaka jedhe. Wanni addaa ta'e uraa'uun oolti. Wanni akka daa'imaa mi'aayilleen bushaa'uun oolti. Namni akka Haile Sillaasee ulfaatellee salphachuun oolu galgala. Mukaas kennin harkisaa'e. Muka harkisee geessee seenaan isaa guddaadha. Haile Sillaasee yoo sanii Haile Sillaasee bira dhaquun namni Haile Sillaasee bira dhaqu nama ajaa'ibaati jedhee laallama. Inni nuu nama kabajamu jedhama. Maaliif namni akkanumaan ka'ee akka ammaa kun dimokiraasii babal'atee akka ammoo qaroominni babal'atee namni haajaa ofii dhaqee xaqilaa ministeeritti matu kana akkasii miti tunneen maqaa isaaniitu namni dhahinidha fa'a. Arrabsiteerta fa jedhanidha. Suuraa isaanii fa bakka malee maxxansite suuraa Sillaasee asiin maxxanuun qabu fa jedhanii nama jedha. Dhiibbaa kana keessa waan tureef namni bodayyaan abbaa kiyya nam 5 hidheeti nama nurraa ajjeeftan jedhee hidhee. Wasiileen keessan jechuudha. Abbeerota kiyya jechuudha. Saba kanaaf Haile Sillaasee bira dhaqan murtee du'aa wayita sana hin daasir kenna jechuudha. Namni biraa kennuu hin danda'u. Yeroo sana hagas faawuriin isaa ol ka'a. Obboleeyyan kana jala hidheeti. Amaaruma of lamaan kan walii ajjeese kana obboleeyyan abbaa kiyyaa kana ajjeesuu bakka jaraa buusan. Isaan hidhanii jennaan Isaanumatu wal ajjeesetu? Isaanuma wal ajjeesetu. Amarran Dillaa ka'anii qoqqoosanii wal ajjeese. Wal ajjeesaniiti naannoon itti amartichi ta'e waan qe'ee ta'e na ta'ee fi ilmaan galgaluutitu fixe jedhaniiti garan as deebisan dubbii. Waan kanaaf beektaa akkasii haga wal oofan murtee du'aa guyyaan gahee jennaani obboleeyyan abbaa kiyyaa kanaatti murtee du'aa bishaan itti faraduuf qophaa'e Sillaasee. Itti qophoofnaani bira dhaqe abbaan kiyya. Eenyu wajji bira dhaqa? Obboleessa namichi irraa amartichi irraa ta'e wajjin irra dhaqa. Nam lama ta'anii. Bira dhaqanii jennaan Haile Sillaasee jedheen obboleessi namicha du'e. Obboleessi kiyya ka du'e kuni simaa kana fakkaata sirraan gorre jedhe. Haile Sillaasee jedheen abbaan kiyya. Namni akka keessanii Itoophiyaa keessa jiraadhe. Dhaqaa namicha kana baasaa hidhaa jedhan Sillaasee. Ka isa fakkaata jedhe kana sii galee Haile Sillaasee obboleessi kiyya ka Oromoon ajjeese kuni nama akka keetii kanaa nama si fakkaatu jedheen. Amarticha jedhaa? Amarticha jedha. Wayita kana abbaan kiyya maal jedheen duuba hayyuu biyyi beeytee bara. Haile Sillaasee namni si fakkaatu Itoophiyaa keessa jira jedheen. Kan jedhu sirrii jette. Namicha kana baasaa hidhaa jarallee hidhaa yaasaa jedhe. Ajaa'iba! Dhugaan galte. Dhugaan galte kana hidhaan jara hidhaa yaasa. Warra nama seenaa akkanaa ture. Isaaniif jedhee amata 13 bosona seene. Waraana bilisummaa Oromootti dabalame. Isaan wajjin ture.
Achumatti guddadhe. Achitti guddadhe. Achi keessatti qabsoo hedduu irratti guddadhe. Qaama kiyyarraa madaa jahaa jira. Madaa jahaa jira. Madaa jahan kana akkatti madaa'ee yeroo biraa walitti haasa'uu dandeenya. Amma nurraa fudhata yeroo nurraa fudhata. Akkasumaan itti qabsoo kiyyatti fuufee Somaaliitti makamee Somaalee keessa immoo ajajoota Somaaliitti makamee amma ijoollee waan ta'eef isaan ofiin na fudhatanii. Walitti dhiyaatanii lafaan daangaadha. Daangaadhaan walitti hin dhiyaannu Somaaleetu as dhufe jechuudha. Somaaleen Oromiyaa keessa seenan. Somaaleen Oromiyaa keessa seenaan waraana Somaalee qofaa miti Sidaamni illee wajjin qabsoof. Sidaamni illee egaa baay'atanii booda adda bilisummaa Sidaamaa jedhanii nurraa citan malee gaafa duraa immoo waraanuma adda bilisummaa Oromoo jedhanii isaanis nu wajjin hirmaatan. Sabni kamuu akkasuma jedhee nu wajjin hirmaata. Egaa of danda'anii booda waraana adda bilisummaa Sidaamaa jedhanii nurraa citan jechuudha. Achi keessatti ture gaaf kaan achi keessaa lolli nutti hammaataa dhufe godaa bookee bakka jedhan takkatti galle wanni waraana adda bilisummaa ta'e jechuudha. Achitti eegan ture booda hedduu waraana keessa ture ajajaa waraana Somaalee kun ijoollee Oromoo illee hundumaayyuu walitti qabee sumaatu ajaja. Ani waan xiqqaa ta'eef ofitti naqabee isa wajjin jiraanna. Eenyu jedhama namni? Gooloo jedhama. Gooloo Umar jedhama. Paartiin maqaa Somaaleetiin yoo Adda bilisummaa Oromooti malee inni Somaaliidha malee nuuf waraana keenyaaf oola jechuudha. Waraana adda bilisummaa Oromootiif oola. Isa qofa osoo hin taane hundi Somaaleetu garana nutti as makamanii akkasumatti lola. Akkasumatti eega turreen booda yeroo lolli nutti hammaatee beelti illee ni hammaatee haalli lolaa kun beektaa ni ulfaata. As gara waraana Dargiitti makama. Booji'amnee jechuudha. Booji'amnee waraana Dargiitti makama. Booji'amnee waraana Dargiitti yoo makamnu Dargiin achirraa na fuudhee Addis Ababa na gahe. Addis Ababa Taaxaq Xoor Safar Kuubaa kan bifa jedhamtu jira. Achillee hin jira. Finfinnee uummata Ruusiyaa amma jedhanii Firaashaa jedhan kanaan na leenjisa. Wanni irratti na leenjisanii taankiidha jechuudha. Taankii oofaa turan yeroo sanitti. booji'amaa taatanii akkamitti deebisanii leenjitti makaa? Taaddisoo fudhannee waraana kennaaf lolaadhanii asuma deebisan jechuudha. Keessaan warra umriin gara ijoollummaa kana qabu. Isaan baay'ee hin barbaadan. Warri dargii kunis. Warri dargii kunis nama bootallee akka jabaa barbaada. Muuxannoo kan wajjin asuma deebisanii. Leenjii hagam takka leenjitaa? Leenjii waggaa tokkoof ji'a 8. Finfinnee keessa jechuudha. Finfinnee keessatti. Sana booda ji'a 8. Finfinnee keessa deemte. Ji'a 8 Awaash Arbaan leenjii. Taankii oofuu, taankii kanarra beektaa warri amma taankii harkaa qaban hubachuu danda'ani. Taankiin kun BTR jedhama. BTR kanarra piikeetiif kaappobiitii massaaraa jedhamu jiru. Ajajaan achi keessa taa'a. Harri Asoosti kan jedhan Maganaanyaa achi keessa taa'a. Reediyoo. Isaan hin beekan jechuun kana kaasuu barbaade. Kun shufeera. Ajajaa fi shufeera tokko Aburaashii waan jedhamtu jira. Jarri kun hunduu achi keessa taa'anii. Nama shanan kana ijoodhaan achi keessa akka taa'u. Yeroo rakkate ammoo waraanni illee seenee taa'uu hin danda'a. Isa waraanaa turre dargii keessa eega turreen booda seenaan baay'ee dheerata. Mootummaan harkaa yeroo san kan kuffise mootummaa dargii kuffise jeneraalota. Jeneraalotuma dargiitu kuffise. Isaanumaaf kuffise. Jibbiin sooratee? Jibbiin sooratee. Moo duuba icciitii maaltu jira? Icciitiin kana duuba jiru Ameerikaadha. Ameerikaatu achi ishira achi xaxanii ajajoota asii garagalchan jechuudha. Akkuma Abiy Dheengaddaa kunoo Dabrasiinaa eegaganii beekatee itti bahee duuba deebisee miti. Akkasuma jechuudha. Odoo gaafas Abiy beekatee itti bahee deebisuudha baate shirri eessaan xaxame waraanuma keessaan xaxamee waan dhufeefi akka salphatti seenuu danda'an jechuudha. Mangistuulee akkasuma waraanaa buqqise. Ajajoota waraanaatu buqqise. Waraanni isaan jaalataa. Bitamuudhaan jechuudha. Ajajoota tuutan. Ajajoonni maallaqa Ameerikaa guuratanii wayyaanee nama wayitasa uummata kan qabdu. Yoo ajjeefnee ilaallu injiraan mataa kanarraa lafarra yaa'u. Namni biraan dhaabatnaa injiraan isinirra yaa'u niin jedhaba.
wanta akkan qabdu waddaakil jedhanii misingaa tokko harkaan akkana godhanii boolla dhagaa keessatti lafa qotanii dhagaa keessa dhagaa boolla kana keessa kaanii achirratti hirkisanii isa nyaatu. Nama keenya ajjeefte argatte waan nyaattu kocoroo irraa argatte jechuun isaaniif waan guddaadha yeroo sana. Leenjii booda gara sin fe'amne gara Tigraayitti deemne. gara Tigraay deemtan. Gara Tigraay deemne Allamaaxaa, Korom, Walloo Dasee, Duftii Logaa waan jedhamu, Asaan Masmar waan jedhamu. Kana biyya sanii baay'ee naannaa sanii Tigraay kana hundaa keessa ture. Jeemee qabtutan erga boojamtanii leenjii kana fudhattanii kaatanii waraana dargiitiif akka loltan deebanii sina jedhanii hoggamitti turtanii hagam turtanii Tigraay keessa. Lola qofa irra waggaa 4 ture. Ol dhufe jechuudha. Yeroon as dhufee Finfinnee turellee baay'ee jira. Garuu lola keessa kan ture waggaa 4 lola OR ture gara Finfinnee. Eegas ajajoonni waraanaa kun shira xaxan kanaan ammas waraanni dargis mo'atanii jechuudha. waraanni dargii mo'atame. Waraanni dargii meeshaa guddaa qaba. Qananii guddaa qaba. Leenjii guddaa qaba. Waraanni biyya Israa'el irraa dhufee leenju, Ruusiyaa irraa dhufee leenju, Raashiyaa irraa dhufee leenju. Waraana cimaa qaba. Waraana cimaa kana yoo ajajaan jalaa gara galee hundumaa ajajaan gurguree fixee har'a asii kaa bakka kana gadhiisaa maaliif ajaja olii dhufee bakka kana gadhiisaa jedhanii asii yoo gadhiifnee ammoo bakka tokko deemnee boqannu bakka boqannee kana irratti jara bakka nu duraa kaanetti galchan. Nuun ammoo ammallee jalaa hiikaatinee bakkee tokko qabadhaa jira. Akkanumatti odoo deemnu dubbiin kun akarraraa dhufee yeroo jeneraal Damisee Bultuufaa Rashananiin achi jira Tigraay keessa jira. Jara kana fixanii baay'inaan waraanni keenya rakkoo irra dhufee ajajoonni maayirra maal godhan jedhe raashina kennuuf fideen waraana keenya. Raashina nuuf fidaadhaan bishaan fidan. Yoo bishaan fidaa jedhan ammoo xiyyiitti fidan. Maaliif akka lolamne barbaadan ka? Garaa jalaan guutumanii waan fixanii akka lolamne barbaadan. Shira kanaan dhufanii as dhiyaatanii gaafa isaan as dhufanii eessa kananatti Addis Ababatti as falaanii naannoo kolfee eega isaan gaanii barare namichi. Yeroo dargiin bararu yookiin mangistuun bararu san isin dasee jiraachuu himtan. Dasee jirra. Waraanni akkuma jiruun bakka irraan kaane ajajoota taawwaniin fixee Damisee Bultuufaa ajajoota hedduu fixee achi booda barareen. Nuti ammoo eeganni barareen booda gara biyyaa ol kaane kaagarri godhamu hin jiru. Hin galla waan jennu karoorsee namni martinuu ol ka'e. Warri makiinaa arga oofu makiinuma ofii oofatee ka'e. Ani taankii oofee deemuu hin dandeenye. Yaa biti harriin akka oofuun isaa kun waan salphaa miti. Motora 2 qaba. Deebi'ee ammoo iddoon malee deemuu hin danda'amu. Kanaaf jecha sababa isaatiin tsara tashkarkaarii fanjii waan jedhaan tokko jira. Fanjii sitti awwaalanii karaa irratti deemtee dhuftee hafuun hin jira. Anis amma galuu fedhii waan qabuuf achumatti dhiisee biraa ka'e. Taankicha achumatti dhiisee meeshaa guutuu hidhadhee biraa bahe. Biraa bahee yoo dhufu gara biyyaa galee yoon biyya galee bulii 15 akkana galu ammas nu faana dhufan. Waraanni Ihaadig jechuudha. Waraanni Ihaadig. Irraa kaanii waraanni Tigraayitti biraa kaane eessarraa ka'ee dhufee as aanaa kokkossaa seenee beetta. Aanaa kokkossaa seennaan wayita isaan dhufan an ammas waraana adda bilisummaa Oromootti makame galee. Gadi hin teennee beeki. Maaliif tokkoffaa meeshaa guutuu qaba. Lammaffaa gaaf duraa rakkinnarraa waraana kanatti seene. Marsanii nu qaban. Beelofnee rakkannee godatti gallee achitti miidhamnee nu qabanii miti. Sababa kanaan achirraa ka'ee eessa seene anamma qaxxitaa bakka duraan bahitti deebi'e. Adda bilisummaa Oromootti makame. Makamee amma maaliif makama beeki? Jara tana hawwu barbaadan mallee jaruma achitti dargii waliin haa turree injifattee dhufte tana. Ammas waraana adda bilisummaa Oromootti makamee isii hawwuudha kaa'uun kiyyama. Gidduu kana waliigalteen adda bilisummaa Oromootiif TPLF hin turre yeroo dhufan kanatti mee akkamitti garaagarummaan hin turre
Jarri waraana Mangistuu Hayilemaariyaam ari'aa faanaa dhufan. Kaaniin hiikkachiisan. Kaan qabanii taaddisoo kennaniif. Gara ofii deeffatan. Odoo kanan godhiniin duraati amma kun. Isaanis ganaa biyyan beekanii rakkataa deemanii sodaataa deemanii cinqaa isaan keessa jiran kana keessatti waraana bilisummaa Oromootitti makamee isaan miidhaadha waan jedhu murteeffadhe anam. Maaliif dakkaamaa goonni qaban yeroo san gabareema uummatuma kennatuuyyuu hamilee ta'een malee nama asitti isaan bitatan kana maallaqaan bitanii argitee warra afuuftuu tanniintu jala galee uummata kana akkaataa isaanii itti hime malee hin sodaatan. Dinnicha kana inqulaalii jedhan. Inqulaalnoo jedhan dinnicha namni irraa laaxee onnoo jedhan inqulaalnoo wis mindinoo jedhan. Achirraa kan ka'ee waraana adda bilisummaatti Oromootti makamee amma waraana kana wajji turre haala mijeeffannee isaan dhufanii biyya qabatanii waraanni biyya keessa ijaaramee kan Mangistuullee ni jira miiree ka duraallee ka dargiin ni jira. Amma dargiin kufe beekta. Dargii kufe kanallee amma nuti waraanni dargii ka kufe kun illee wayyaanee illee jaalatu. Waraana eegas deebi'ee kaabinee dargii illee jaalatu. Addumatti jira amma kun. Adduma fi uf ta'e. Qaba humna battanamee humna haa dhabu malee waan tokkoyyuu hin fedhu garuu Mangistuun jaalatan. Waraanni kun Mangistuun jaalata garuu. Waraanni battaname kun diigame kun hin jaalata Mangistuu. Akkasumaan dhufnee waraana adda bilisummaa Oromootitti makamee amma aanuma kennaa beeki. Aanaa kenna magaalaa guutuu aanaa Kokkossaa keessa waraana jira. Waraanni mootummaa jechuudha. Waraanni dargii. Waraanni dargii. Waraana kanarraa hinna jenne. Kama dargii hiikkachiisuu barbaadan isin moo kan Ihaadiq? Kan Ihaadiq walumaa gala waraana achi taa'ee biyya bulchutu jira achi keessa ka mootummaa wayyaaneeti amma dargiin kufee bar. Garuu harka warra Ihaadiqii jalatti bulaniiranii yooma isaan jijjiiramanii? Jijjiirame martinuu maaltu jira gaafa oliin namichi olitti galee wanni martinuu ardi asii jechuudha. Gaafa namichi bararee bakka wanti bararee wanni maruu dhumate maaltu jira. Kun amma waraanuma wayyaaneeti jechuudha. Achi booda wanni waa wayyaaneen himamu malee namichi dhiisee lixee miyyee. Eeganni dhiisee lixee booda nuuyyuu achi kaanee dhufne. Waraana kana dhoofna jennee waraana addaa bilisummaa Oromoo wajjin mari'anne. Ajajaa waraana kanaa ture amma eegaatti galee. Adda bilisummaa Oromoo. Maaliif muuxannoo lolaa namni naa oli qabu baay'een jiru waan ta'eef. Sa'a sanaaf. Akkuma dhufeen ajajootti seenee filatamee ajajatti gale. Seenaan as keessaa yoo si hime seenaan baay'eedha. Waraanni abaa'oo kun du'uun barbaadu. Icciitiin guddaan biyya keenya irratti abaa'oon maaf hin lolle jedhaa waggaa 150 irraa ammaa odeeffamaa ture nama maraa sammuun dhukkubde. Abbaan raajjeessanii haadha ajjeessanii ijoolleen raajjeessanii maa gaaraa gadi bu'ee nuun gargaarre qeerroon jettee boottee uf dadhabee namni marti itti iyyatee dhaqanii waganii. Bosona keessa ta'anii jimaa qaban laslaassaa fi wannaa achitti guurananii waan ofii kiyyaa beeku si himaa jira bar soodduu elmale. Malkaa amaanaa kan achi turean. Achitti jimamaa fi laslaassaa magaalarraa fe'anii itti guuran achi ta'an boruun dhufnaa iftaan keessan dhufna waraana guddatu isin seene abshiir jedhan. Daa'imman asitti dhumatti. Haati isaallee asitti duuti inni achitti abshiir jedha. Sababni maa icciitii hagammaa nam tokko hin beekne yoo haaran sitti mi'an. Gandarra haga biiroo xaqlaa ministeerii uf ijaaree abaa'oon caakkaa keessa ta'a. Kanaafuu yoo do'i barcumaa isaa eenyurraa taa'u du'uun barbaadu. Aangoo qoodameeti. Aangoo qoodamee. Osoo aangoo hin qabatin aangoo qoodameeti. Aangoo qoodamee ta'a. Anaa kanaaf natu bulchaadha. Natu barreessaadha. Kun icciitii haga ammaa sammuu namaa tuqee nam tokkooyyuu bakka kana ga'eetumaan biraa deebi'u beekta. Akka warri jannatal firdawsii sahabaa rasuulaa nam kudhan alayhimu salaatu wassalaam nagaaf rahman isaan irratti haa jiraatu. Uduu biyyoo duniyaa irra jiran nam kudhan bakkee isaanii beekameefi beekta. Jannatal firdawsii keessa yoo du'an kagalan jedhanii beekameefi. Akkuma isa waraanni kun gaafa biyyatti makamne bakka gallu qabna waajiratti gallu beekna aangoo kenna beennaa jedhanii akkanaatti achi ta'an. Kun icciitii guddaadhaa beeki. Kanaafuu du'an barbaadan. Rakkoon isaan du'aa dhoogge loluu isaan dhoogge
dhukaasuu isaan dhoggee gabbo'anii uummatatti makamanii du'uu isaan dhoggee ajjeesuu isaan dhogge kana. Ajaa'iba. Ani seenaa kana amma himuun barbaanne nam tokko kaasuu hin danda'a. Seenaan kun maa dhokatee haga ammaa namni kun seenaa kana maan dubbanne waan jedhu haasa'uu danda'a. Dubbachuu hin barbaanne. Ammas tokko hin taane waliin galle. Asiin Amaarri nu nyaatti. Tigreen asiin nu nyaariiti. Nuuf lamaanii bosonni keenya martinuu nama. Wal fixaa jirra. Hedduu kana keessatti eessa bilisoome jedhee seenaa haasayaa. Akka tasaa ta'ee nama wayittu dhiyoo kana namna hin jaaladhu. Maa seenaa kana dhoksite yaa obboleessa kiyyaa jedheen nama rarseenaan ka'ee dubbadhe malee hin barbaanne iyyuu. Namoonni hedduu maa dhokataa jedhanii na gaafatan. Deemuu na dhoogga namni. Maa dhokata seenaan kun jedhan. Kanaaf dubbadhe malee dubbachuun barbaanne waraana kana guuradhee yoo gara kaambiitti deemee kaambii kana cabsuudhaaf bira ga'uun sodaate hundinuu. Isaan gaafa du'an barcumaan duwwaa hafti. Hin sodaatan. Dhugaa dubbannu yoo dhugaa dubbanne maal Rabbiin jaalata. Kulil haqqu walau kaana murran. Dhugaa irraa dubbadhaadha Rabbi. Yoo akka dubbiin heexoollee hadhoofte. Sodaannaani yaa abboo kiyyaa maaluma ta'a waan jedhu. Waan guddaan na dhaga'u. Salphinnaami kun. Namni nyaatee dhugee qophaa'ee meeshaa ofii haqatee tolchee gaafa lolatti dhiyaate didan maali sababni isaan kaan beektaa? Xiyyiitii baay'een qabnu. Ayyee boombii baay'een qabnu. Hin qabnaa baraninu boombii jaayidhaadha gaafas. Boombii RPG fi F1 jedhan jaayidhaadha. Sadiidha dhalachuu. Filaash boombii qabna. Sodaannaani amma waan ta'u dhabee duuba dubbiin amma siime kun naa galee ciitiin amma sitti hime kun naa galee beeki. Tola. Ciitiin naa gallaan ittuma qajeele kophaa kiyya. Kophaa kiyyatti qajeelee oluma seene gabaa jira. Bakka jarri qobatanii taa'an. Walakkaa biiroo san deemee walakkaa lafaa yoo ga'u alaabaatu jira. Alaabaa dhaabanii jirantu jira. Alaabaa kanarratti bira dhaabbadhee dhukaasa bane. Kaambii seentanti jiru. Kaambii seenee alaabaa isaanii bira dhaabbadhee dhukaasa bane. Maal minoonke jedhanii na fiigan. Marfamtaniirtanii meeshaa kennaa jedhee biiroo tokko akkan of jalaa bane ola seenee taa'e. Bakka muradhe ana abdiin kiyya jaruma kana akka danda'e fixee du'uudha. በምን አይነት ሁኔታ ደኒ ነጋፈናኒ መርፋምተኒርተኒ በፈንጂም በሰውም ታጥራችኋል አላወቃችሁም እንደ እስካሁን የሰፈር አባኦ መሆኑን ጀዴ Tol. በቃ ጀዳኒ ጃሪ ሶዳተን ጃሪ ዱገሲያን ጃሪ ሶዳተኒ አና በረም ረብናቱም ሱጅራ መለ ጀርነ ቢራፈኒ ቤክ ጃሪ ሶዳተኒ ሜሻ ከነ ናፊተን ያብሌሰ ኪያ ገልሜ ኪያ ፉደዴ ሜሻ ከነ ገልሜስ አቺ ትርኪሱ ጀልቀበ achumatti kaan galmeessa lakkoofsa isaanatti himtole xiyyiita qabdu boombii saanjaa waan qabdu shugguxiirra achuma kaa'e. Daddafaa jedheen sanu daddafaa isin dhaanii jedheen. Daddafanii meeshaa naas rakkabanii meeshaa naas rakkabanii gariin isaanii amma asuma keessa karaa dugda duubaan bakka kana keessa mana hidhaatu jira. Karaa mana hidhaa kana yaa'anii lixan gariin. Waraanni kaambii jiru kun jechuudha. Kaambii jiru kun. Gariin isaanii kaafan naa hiikkatan. Naa hiikkatanii isaan hiikkatan kana irraa meeshaa fudhadhee yoo ani xiqqoo isii turu waraanni keenya kaabaa dhufan. Dhufani meeshaa kana afaan hojii jijjiiredhanii. An dhugama dubbadha meeshaa kana nutti dhifa jedhani baay'eedha dubbiin amma ta'u bira dhufna. Amma jaarsota salaamin nama ragaagaatii jedhanii warri wayyaanee kaateeru jira. Isaan illee fiiganii dhufan. Nuti isin deeggarra biyya kana nuufis wal jiga dhaabbannaa wayyaaneen seenuu hin dandeettu meeshaa nutti dheedan. Isaanitti dheedan. Jaarsota kanaatti dhee. Salaamin nama ragaagaatii wajjin. Jaarsota kana yoo qabadhe waraanni kun tokkoffaa icciitiin kennaa bahuu hin danda'u jarrilleen isaan qabattee olii gad deemti. Lammaffaa immoo waraanni keenya kun illee humna godhataa hamilee godhataa dhufa waan jedhuun isaanitti hidhee barsiisotaatti hidhee ijoollee wotaadara irraa galteetti hidhee akkasumatti teenne qaba. Akkasumatti teenne yoo jennu karaa nu eegnuun dhiisanii ammallee waraanni Tigree
Karaa biraatiin seenee bakkuma nama irraa hiiketti kanatti gale. Asumatti dhufee gale. Yoo dhufee galu kun amma guddaadha. Kaanuu ka duraatu na darbachuu didanii kana na wajjin namni na gargaaree Seenaa taphachiisaa jirtan keessatti wantoonni hedduu kan hin tuttuqnes jira. Bal'inaan wantoonni nu kaastanis bu'aa bayii keessa dabarsitanis qabsoo keessa dabarsitan hunda isaa nu kaaftanii jirtanii. Egaa mee sana booda hoo maaltu ta'e qabsoo tasgabbii jaarsotaatiin wal qabatee isin walitti makamtanii booda hoo maaltu ta'ame? Gabaabinnumaan isinii gabaabsaa eegan jaarsotatti meeshaa kana hidhee kaan barsiisotatti hidhee kaan immoo waraana dargii kachii galeetti hidhee jedheen booda halkanuma halkaniin bitamaa wayyaanee kanatti galaa bulan ilmi namaa kuni namoota garii wawwaamanii waa itti kennanii sobanii bakka waraana baa'oo jiru nu fida nama waraana baa'oo hoogganu nu qabsiisa jedhan numa keessaa bitanii namoota diinagdee nyaachisanii maallaqa yoo nyaate namni duuban deebi'u beeki nu qabsiisan. Mana ani bulee waraana 40tu marsee bule kophaa kiyya jira. Waraana 40tu marsee bule ganama yoo ani bakka bulee irraa gadi ba'u kun duubaan naqqaba kun duranaan naqqaba harka kennadhoodhani. Iddoo kanatti waan hojjetame tokko jira. Kun waraana Ihadigitu si marsee bule. Waraana Ihadigit na marsee bule kana marsiisus Oromoo keenya fidee na marsisiise. Oromoo keenya warra shiroo kana itti galee torbeema tokko quufetu amma deebi'ee na qabsiisuu jira. Jaarsotuma gaaf dura meeshaa itti hidhe kanatu ammallee isaanii galanii achi deebi'anii garaa jalaan na qabsiisuu jiran isaan illee nama. Salaamin namaan ragaagaatiin gaaf duraa jarri shuumatan. Kaan ammoo meeshaa itti hidhee gara kiyya deebi'aadhee gara kee galle jedhan. Isaanumatu amma garaa jalaan na qabsiisuu jira. Achi booda ammoo meeshaa asirraa hidhadhe shuggutii qabaa, boombii, shuggutii, aloosha, biyyitii 40 maannoo 4 qabaa. Isa kana asumaan baasee uffata uffadheeru kana keessaan gadi buuse. Jaartii wayii qaruute na duubarti. Booyaatumaan maal isin godhe jarana maal jedhan fooxaa kana si gad darbee beeka nam. Asuma gad darbee. Sinnar hiikkattan wajjin fooxaa uffattan. Fooxaa waliin gad darbeeti achi bahe. Jaartiin dhuftee irra dhaabatte. Jarri anuma faana guugatanii meeshaa kanan baadhattee litte jaartiin. Qaruuteedha jaartiin. Ani roobni akka badaa rooba ulee kazaraa naa kennanii ulee kanatti dhoqqeeffannoo jedhanii fuudhanii na fidanii magaalaa. Eega na fidanii booda makiinaa dabilkaappii tanarra na kaanii dugda duubaani harkaa luka na hidhanii magaalaa naan zoorchisuu jalqaban. Magaalaa harkaa luka akka hidhameen. Barri kun bara meeqa? 83. Bara 83. Dhufaatima isaaniitiin wal qaba. Akkuma dhufaniin jechuudha. Magaalaa keessa naan deemaa oolanii qandanyaan abaa'oo qabame kunootii kan dheengadda akkanatti meeshaa waraana keenyarraa hiikee akkana godhee maal jedhani natti sirbaa oolanii. Ana laaduudhaaf jarri bakkee iddoo ara jiran mara kaanii dhufan. Na sodaatan akka badaa na sodaatan. Maaliif namichi kophaa ofii waraana kanarraa seenee hiikee sisteemii akkanaa uumee kophaa ofii hiike nuun tolu waan jedhan baay'ee na sodaatan. Achirraa ammoo nadhaatti na darbanii halkan keessa sa'aatii 8. Meeshaa naannoo kana jirullee gaafadhaa. Baay'ina baa'ullee gaafadhaa. Hojii isaanii hundaa gaafadhaa yoo dida ajjeesaadhanii sa'a 8 natti ergan. Aniin ciisaayim jedhanii gurra akkana odoo na godhu laali kilaashiin gurra kana nama deesseeti wannoon na keessaa jiga dhiinni na keessaa jiga. Ati dhukaasuu hin dandeettu jedheen. In dhukaasaa beena gara shintibeetii naan jedhe. Qoshaashaa shintibeetii dhiirti asitti duuti asitti baree kana dhukaase dheen. Maaloo shintibeetii deeman deemuun. Jarri kun ijoolleen Oromoo waliin jiran. Ijoolleen Oromoo garaanquu qaban garuu akka isaan nu godhan kana jaalatanii jiran aangoon qaban malee nurraa dhoobbuudha. Namicha kanarraa informeeshinii guddaa argannaan ajjeesiin jedhee Ahmad jedhan ijoollee baaleetti narraa dhoobbu. Viidiyoodha. Haye jedhanii bullee beektaa.
Ganama tilaakteriin na deebiftee na kaafte. Dodola na geessu jirti. Karaa tilaakteriin malee daandiin makiinaa biraa deemee hin danda'u. Daandii kokkossaatiif daandii dodolaa yeroo sanitti. Na kaaftee yoo bishaan tokko guddaa jira buunee gamana baanu haati tiyya dhufanii jala jigan. Abbaan isaa nama beekaa nama guddaa biyya kana bulchatu barana nurraa du'e. Abbaan keessan. Abbaa kiyya baananii naadhii isaa mucaa kana manarraan ajjeesinaa ani yaada abbaa isaatiin jira jedhani dide. Obboleessa tokko cimaa qaba. Obboleeyyan hedduu qaba tokko immoo keessaan cimaa qaba. Sun ija kiyya eega jaratti dhukaasa banuu barbaada. Meeshaa qaba. Ana immoo kophaa isaa waan ta'eef hin miidhamaa inni waan jedhu nafa dida. Waan si ajaa'ibu ana jarri tilaakterii fe'anii farda tokko jira jeettii jenna ka abbaa kennaati. Isa yaabbatee odoo jarri tilaakteriin dodola na finne dodola seene obboleessi kiyya sun. Kiiloomeetira 70 beeki. Dodola seene mana dhaatti fiddee na galchite. Mana dhaatti yoo fiddee na galchitu ummanni keenya ka jihaa maraa guurtee achitti hiite achi jira. Baqqalaa Dawaan olleen achi jira. Andanyaa warra kokkossaallee sii finnee jedhanii itti na galchan. Waliin turre. Yeroo sanitti kana qofaa miti. Namoota baay'ee namni isaan rakkisee jiru. Shaambalisheetuu booruu garambaamotti mishigatee gudeelcha karaa jissee waraana qaba fidee achi naqee. Warqa seensisuu dhoogge ji'a ol ta'an magaalaa warqaa seenuu bakka mara seenaa achi seenuu dadhaban. Warqa seenuu dadhaban. Gaafa kaan beektaa ummatuma keenya kanatu muka keessaan loosee fidee warqatti galche. Galcheennaan ilma jalaa ajjeefte ilma isaa. Ilma isaa gaafa ajjeeftu inni biran jiru badhemaa dhufee waajjira seenee ajajoonni 3 ta'anii wal haasa'uu jiranii. Waraana bal'aa keessa buute ilma kiyya maaf ajjeeftanii jedheen. Atiin ka bosona kana gasseenuu nu dhoggee miti jetteen. Shugguxii asii ol baafatee sadiinuu akkanuma godhe yaabu. Abbo gootamee qadhamne barseenaa gootamee qaatiin nurraa awwaalamee jira seeta. Sadiinuu achumatti fite ajajoota. Ajajoota fixee waraanni isaanii hoomaan guutuun magaalaa warqaa akkana guutee oduu keessa jiru bahee lixe. Nam tokko isa qabuu hin dandeenye bahee kutee gootowwan akkanaati kan akka barsiisaa Hajii Nabii kan jedhan hojii mootummaa waajjira mootummaa keessa gadhiisee bosona galee oduu falmatu du'e hedduu. Jara kana walitti makamtan jechuudha. Jara kanaa waliin. Seenaa qabsaa'ota hedduu keessaa Baqqalaa Dawaan naannoo kanatti bal'inaan hawaasa biratti argaa dhageetti qaba. Haa taatu qixa sanaan addunyaa miidiyaa irrattis seenaan isaanii hin baane waa'ee isaanii maal nu taphachiistan isin? Seenaan Baqqalaa Dawaan seenaa ulfaataadha. Seenaa gammaallee dhokate. Baqqalaan nama goota ture. Nama harki namaatu qabeen ajjeefna jedhee itti yaadne ture. Uumama isaarraa namni Baqqalaa arge yoo jiraate Itoophiyaawidha jechuun illee baay'ee namaatti ulfaata. Lammii Arabaati kan fakkaatu dhaloonni isaa baay'ee nama akkaan bareedu. Nama akkaan ammoo deebi'ee beekumsa guddaa qabu. Doktora nama amata yeroo san keessatti nama amata 7 waggaa 7 jechuun biyya alaatti barate. Doktoreetiidhaan eebbifame. Malla isaanii sodaata. Baay'ee sodaata. Nama iddoo guddaa qabu 4 kiiloo irratti Baqqalaan. Odoo kacarraa argatee dhufu ta'eeti nama ejjennollee qabu. Nama akka biyyi kana sammuun isaa ofitti amantummaa qabu. Ofitti amanaa waan fedheef nama waa mari'ataaf olii gad daddabu hin taane. Sammuu ofiitiin nama waan danda'e hunda murteessuu danda'u. Baqqalaan ni hidhamee Baqqalaa eega hidhameen booda odoo itti warwaatan yoo xiqqaate ji'a 5 ol fixan. Gara dhaaba kennaa hin deemu. Ani wallaahi gurra kiyyaan dhaga'ani. Tiisisa yoo namarra teette akkana godhanii ofirraa balleessan malee faayidaa qabdi jedhanii gara tiisisaa galanii jedhaan. Isin tiisisa waan taataniif gara keessan galuu hin danda'u. Tiisisaan garaagarummaa hin qabdan isin. Lakki Baqqalaa amma qabsoon si harkaa fashaalooftee akkana ta'ee waraanni ABO'lleen amma harka kennatee injifannoon kenna ta'e gonkumaa Oromoon hin injifatamu. Nun injifattan.
Nama jedhu ture jechuudha. nama jedhu ture. Nun bulchitan isin jalatti hin bullu. Nuti duunee reeffi keenya lafeen teenna boolla jalatti hafti malee isin jalatti hin bullu. Janna morkata ka kophama ofii waan fedhetti qajeellan gara nallaa ture inni hidhame. Hidhaa isaa keessatti bakka tokko hidhamne Baqqalaa beektaa waan tokko seenaa ulfaataa tokko yoo sitti hime intaloon isa hedduu ajajaa waraanaa turte. Kaambii inni keessatti hidhame nuti kaambiitti hidhamnee biiroo keessatti biiroon sun kaambii ta'ee achuma keessa nu eeganii isa kana ajajaa waraana bakka kanaati intaloon tuni. In jaalatte beektaa? Jaalatte odoma isa hedduu. Icciitii waan isatti yaadamullee kennitiif. Jaalala guddatu irraa qabe intaloo tana. Bareeduma isaa kanaaf haaluma isaa kanatti ilaalte nama goota dhugaan nama jaalachiisu. Achi booda immoo intaloo tanaan walitti makaman. Achumatti nuti bakka mana hidhaa bullaa intaloon baafteetumaan walumaan bulan. Seenaa ulfaataadha seenaan kun. Intaloon tunuun ulfoofte. Isarraa jechuudha. Isarraa. Icciitii mallasaan yeroo sanii kennu caamaa jedhanii ajajaan waraanaa aanaa Dodolaa kana godina Baalee kana ka ajaju fi Oromoo Arsii ka ajaju caamaa san ture. Nama caamaa jedhan ture diimaa dhaareen isaa gana gaya. Ittaanaan isaa immoo ittaanaan isaa Oromoodha. Oromoodha. Namichi kun hin dhagaye. Hin ulfooftee hin deette. Deette. Yeroo kana Baqqalaan Dodoluma ture. Dodoluma ture. Deetteeti booda mucaa kana akkam godhatteen ulfooftee akkam godha jennaan haadha tiyya fidii kenne deen. Yoo du'ellee seenaadha jedheen. Mammaaka tokko beektaa simaan simuree Oromoo tokko. Isaanumatti achi deebisee ture Baqqalaan. Mucaan sun amma hin jira. Kenna mucaan amma Oromoodha. Hin jira. Haati garuu yeroo sanitti hojii irraa kaasanii deebisaniif hin deebifnee hin beeku angootti nama cimaa turte. Haati mucaa sanii. Ani mucaa sanii waggaa 3 keessa odoo jiru haadha birallee dhaqee gaafadheera. Daabni Baqqalaa ta'e jedhee haga dhaabaye. Kana jedhanii kunoo nama mul'isaniira. Baqqalaan nama seenaa kana qabu ture. Haati isaanii jaalala isaatiif yaaddoo isaatiin haga maraatuu gaan sammuun isaanii. Akkasitti ture. Abbaan isaallee qabsoo irratti du'e. Alii Muusaattu ajjeesise. Gaafa ajjeesisuuf Alii Muusaa ganama dhufee waraana fidee marsisiisu abbaan manaa gadi ba'ee du'a beekee akka dhaadate. Abbaan Baqqalaa haadha Baqqalaa waamee itti dhaamee namoota beekaa hayyuu tokko itti dhaamee abshiiroo waan takka dhiirti qaraayyuu maduuti. Waan hin taaneen nu fixe tunni hurran abshiiroo homaa rakkoon hin jiru dhee. Eegasii ajjeesan achuma keessa awwaalan Dodolatti. Eegaa dargiin eega mallasaan ari'ameen booda dhiyoo kana baasan. Hagaa biyyan godhu reeffi isaa bahe. Reeffi abbaa Baqqalaa fa'i. Abbaa Baqqalaa haga Doktor Abiyyi aangoo qabate reeffi isaa bahe. Nama akkas. Iddoo dhufatatti awwaalanii turani? Nama hedduun walitti qabaniiti doozeriidhaan lafa gara galchaniiti magaaluma Dodolaa keessatti awwaalan. Akkas ture. Seenaan Baqqalaa seenaa akkanaati. Achi booda irraa ka'ee isuma wajjin jiraan daa'imaati maal goota amma na jedhanii na gaafatan. Maal godharee qabsaadha jedheen. Atamma daa'ima mana murteetitti illee xiqqoo ishii sirratti murtaa'uun baay'ee nutti ulfaata. Murtee waan sitti kennan nutti hin fakkaatu mee ati guddadhu dura mee aanama keetti deebi jedhanii biraa na deebisan. Aanaa kiyyatti yoo biraa deebi'u aanaa kiyyatti ammoo akkamiin natti deebiftan jedhee ajajaan waraana aanaa kiyya keessa jiru qabee na hidhe ammas hidhan na deebise jaakkeettii natti uffise jaakkeettiin kana jechuudha. Jaakkeettii natti uffisee harma nu godhanii anis gaabiitti uffisee innis jaakkeettii na uffisee akkanan qolle wannoo naa fudhadhaa risiitii naa fudhadhaa jedhee jaarsota biyya keenyaatiin inni siin qoluu amanii homaa rakkoon hin jiru. Nuti si qolchise yoonni si qole.
Inni ammoo nama akkanatti waan hojjete gilisii bahee hojjeta malee waan dhoksan Gantuu akkanatti beeku. deemee onnoo jedhuu miti jedhaniiti. Akkasiidhaanii dhaabayyan. Eegasii booda baqqalaa hordofaa ture achirraa fuudhanii bilaatte fidan. Bilaatteetti illee hidhanii taaddisoo fudhas deebi jedhanii hin dide. Achirraa fuudhanii karchalleetti hidhan. Karchallee warra fidan kana beektaa ija lamaan hidhanii yoo fincaanii bahullee yoo namni dubbisuuf isaan dhufelleen ija hidhaan deema namni. Ija hidhaa qofaa miti ija namaallee baasaniirani. Amma seenaa baay'ee himuu hin danda'u. Sammuu namaa dhukkubsa. Ija namoota saniillee yaasaniiran. Yaasanii booda dhiirtuma duutii yaa'u gara du'aa deebi'ee baqqalaan nama seenaa akkanaa qabu ture. Uduu wogan haga gaafa lafa jalatti hidhaniititti uduu wogan hin deebu. Hin deebu jedhaa ture. Mallasaadhaan atiin dhabamta ammaa si dhabsi ijoolleen Oromoo si dhabamsiifti. Dhugaan hin teettu ammaa engaa kun Abiyyi Ahmad dhufe amma kun akkasumallee hin dhabamanii asii ari'amanii kun wannotti galanii Tigraay itti galanii dhabamuun isaaniillee akkanuma ta'e. Cubbuun gootowwan saniillee rabbiin hin dubbate. Guyyaan immoo guyyaan eeggatee dhufa guyyaan wanni martinu cubbuu saniif rabbiin har'a isaan ari'ee agarraa dirasii akkasii salphatanii achi ta'anii baqqalaan nama goota seenaa akkanaa qabu jechuudha. Ka duratti tuqee bira sii dhufe seenaa ayyalaa Shaambalisheetuu Boruu. Shaambalisheetuu Boruu nama sadi ajjeesee ka'ee wayitanii bosona deebu aarri asiin bahe. Tukka jedhee aarri asiin bahe. Obbolawwan isaa gammaan jiran warri hin jira. Aarrummaan ibiddaa kun asumaan ol fuqa jedhe ufumaan du'e. Gootummaa irraa kan ka'e. Gootummaa irraa kan ka'e Oromoon nama yoo isa tuqan sammuu kanaan danfee aarri sammuudhaan isa baheetu. Oromoon gootummaa akkanaa warra goota akkanaa qabu. Qajeeluma burqee dhoohee sammuu. Qajeeluma as keessaan kunoo aarri keessaa ibidda isin malal jedhee aarri keessaa tukka jedhee achumatti du'e ka. Harqee goota. Maaf harka beektaa amma waan ajajoota dhaqee waan ajjeesee bar tanniin tabadhee keessa deemtanii yoo ajjeese haluun mucaa kiyyaan baane jedheeti. Ajajoota dhaqee akkuma niifattee nu kanatti ta'anii mari'atanii biirootti waan tokko geggeessan oluma seenee mucaa kiyya maa ajjeeftan jedhee. Mucaan kee ka as magaalaa kana seenuu nu dhogge waraan akkasii tureemi maal jennaan eebee itaa hoodhu jedheen tokko lama sadii jedheen ajjeesee biraa bahee lixe sadiinu. Eegaa gadi bahee illee waraanni jara mindinnooti yoo ta'u gadi fiiddu keessa bahee deema. Nama yoo akkana qawweef shugguxii achi qajeelche bakkuma hajame san dha'u ture abbaan isaallee. Abbaan mucaa saniillee mucaa sana akkasitti galaafatanii. Abbaan isaallee abbaa baqqalaallee akkasittiin galaafatanii baqqalaallee akkasitti galaafatanii. Kana qofaa miti namni jarri fite nageessoo abdii kan jedhame mallasaan waraanuma ofii faana ergisiisee kumaandira guddina baaleeti. Dhalataa kenna mucaan. Gaafima wayii gaafatee jennaan maa gaafii tan na gaafattee waraanuma ofii faana kaasee bosona goobbaa kanatti ajjeesisiise. Gammadaa Bakkalii Dodola keessatti walgahii oolee galgala siree buletti du'e. Tooftaa jijjiirate eegasii booda mallasaan tooftaa jijjiiratee tooftaa nama sobanii ajjeesuu. Walgahii deemtanii baasanii qoluu waamanii walgahii bulchanii siree galgala bakka inni buletti ajjeesuu. Bifa akkanaatiin gootowwan baay'ee nurraa akkasitti fixaa turanii seenaan baqqalaa kana fakkaata jechuu barbaade. Baay'ee ulfaadha yaada nu qoodaa jirtan kanaafi. Itti aansee mee isin maqaa adda bilisummaa Oromootiin jalqaba gaafa bosona seentan hawaasa Sidaamaa wajjin makamtan jettan. Walitti dhufeenya hawaasa Sidaamaatiif uummata Oromoo naannawa kana yookiin ammoo godina Baaleetii fi Arsii Lixaa yeroo ammaa jedhamtan keessa jiran yeroo sanitti maal fakkaata ture? Achi keessatti wanti isin barattan maali? Wanti hawaasaaf isa keessatti dhamsan maali? Tarii siyaasni yerootti amala jijjiirata. Walitti dhufeenyi hawaasa kanaa lafa qabataan dhugaan jirtu maal fakkaatti? Miira akkamitti ture gidduu keessatti yoo sanatti? Miirri iddoo kennan iddoo ture nuti badhaadhina kanatti amma ka dhufneen taphaan hin dhufne namni baay'een itti dhume dhiirti duutee dubartiin duutee reeffi aspaaltii mara ol guutee dhiigni dhangala'eeti asirra ka dhufne. Wayitaa amma jijjiirama kanatti dhufnu an dhugaa rabbiin ammallee isaa ulfeessu amma isaa guddisu Jawaar gahee guddaa nama taphate. Nama sammuu uummata kanaa sochoosaa ture
Har'a bayaa, har'a hiriira bayaa, boruun bayinaa, har'a goota kanaan nurraa du'e gufuufaa. Dhugaa namaa awwaaluun barbaachisu. Ani gurbaan sun yoom nyaatee yoom dhugaa miidiyaa irraa akkanan ka'u waan jedhu yaadaa ture. Achi yoo as deebinu ammoo Oromoon alaaf keessaan qabsaa'e. Lammaan fa'a Abiyyi fa'a. Adaanechi fa'a. Adaanechi goobba dhuftee waan isiin jette beekaan. Amaarri goobba Oromoo fixee zarraaf jedhee jennaani isin bee asumaayyuu ka'aa galaa biyya gara biyya keessanii uduu jedhanii karaa baatanii galtan hin qabdaneette. Seenaan nama baduu hin qabu. Abiyyi waa'ee Baqqalaatiif waa'ee eennuuti kan yeroo san gaafatanii waa'ee Hacaaluuti. Nadhii Gammadaaf eenyu ajjeesee jedhee akka badaa ilmi Baqqalaalleen gaafate hangaafa ilmi Baqqalaa gaafatuun boo'aan Ameerikaatti. Gaafiitti jabeessinaan silaa isinitti makiisiin keessan qaawwa qaba jedhee akka jedhe. Oromoo badhee bahee dhumee miti. Nuti warra badhee irratti lolee badhee irra qabsaa'ee dhumee diina buqqisee miti. Karaa itti cufee isaan dhamaasii halkanii guyyaa nyaataa iddoo dhogge waraanaan darbannee qawwee irraa hiikne ari'e qofaa miti. Beeta mangistii keessattis ijoolleen teenya qabsaa'aa turte. Haayilaandiin tumaa turte dhugaa namaa seenaa namaa maaf dhossan Abiyyii fi Lammaan. Haayilaandiin oofaa turte Gabratsoonii jedhan kana fa'a Abbaa Tsaayyee fa'a. Haayilaandiin sammuu isaanii keessa malaasaa turan. Guysanii biiroma 4 kiiloo tana keessa. Bibbitti irraa fuudhan. Akkana qabanii. Hayilamaariyaam Dassaalany kan jedhan kana jaalatee kenne aangoo. Kennii jetteen jarri karaan baatu hin jiru mi'a taata. Alaallee Oromoo tunniin illee Oromoodha maal goona jedhaniiti. Qabsoo akkuma alaa qabsaan jarri illeen achi qabsoofte. Dhugaa nama balleessuun hin ta'u. Abiyyi angottaa dhufuuf ani ji'a 2 muluu. Uummanni Musliimaa ji'a 2 muluu maziidatti. Eegaa isaan waa'ee filannoo Xaqlaa Ministeerii irratti walgahii seenanii 4 kiiloo irratti. Wallaahi guyyaa tokko hin rafne halkanii guyyaa Qur'aanaan bakka san finne Abiyyiin. Du'aayin bakka san finne. Boochaan bakka san finne. Salphanni takkaayyuu ilma Oromoo bakkee kanaan dhufu yaa Rabbi jenne. Takkaayyuu maal nutti murteessitee akkanan nu gogorraan akkanan nu akkana gabroomne jenne. Aananuma namaa guuruu akka ennaa duratti abbeeraan kiyyaanan fiduu didee siin jedhu. Kanumarra leenaa jennee boonne finnee Rabbiin barcumaa sanirra kaa'ee bara. Yoo Rabbi buuse malee amma namni buusuu hin danda'u. Kullillahumma maalikal mulki. Rabbiin abbaa fedhe beeyta mootummaa ofii kennaaf jedhe Rabbi. Ammas namni buusuu hin danda'u. Shimallis Abdiisaa dheengadda gaafa nuti buqqaanee qe'ee keenyarraa bannee maatiin keenya rakkatee nutis rakkannee gallee biyya kanatti deebinu seenaa guddaa hojjete uummata kanaaf. Nama meeqatu lafa argate? Hiriyoonni kiyyaama nama meeqatu mana gaarii kennaniif lafa gaarii kennaniif hojii iddoo isaan itti dalaganii hujan galata nama balleessuu qofa. An dhugaa dhaamsi Oromoof dhaamu wal cabsuu hin barbaachisu. Wal liqeessuu hin barbaachisu. Seenaa waliilleen awwaalinaa yoo nuti seenaa walii awwaalleen nu dubbata. Anaafuu laal Shaashamannee kana keessatti odoo garanaan shaneen asiradhanii abaawoon asira maaliin asiradhanii akkana marsanii garanaan odoo bira ta'an laal furtuu nu qoode makiinaa tokko naa kennee deeme. Anaayyuu asitti makiinaa qonnaa tokko naa kennee na biraa deeme. Seenaa namaa balleessuun seenaa namaa awwaaluun seenaa walii awwaaluun hin ta'u. Oromoodhaan seenaa waliin awwaalinaa jedhaan seenaa waliin balleessinaa. Gaafan dheengadda wayyaaneen achii kaatee Dabrasiinaa dhufte. Odoo Abiyyi deebisuu dhabaatee biiroo san galteete eenyuun lammoo isaan achii baase. Mee abboleessa kiyyaa namni tokko achii baasee isaan danda'u jira lamu. Hin jiru nam tokko. Galte bakka san qabatte namni lamuu isii baasuu hin jiru kanaa ol nu goorraatii ture. Yoo tana nuti warra caammaa Tigree qofa xaraguuf warra uffata isaanii miicuuf warra isaan jala fiigee isaan kaddamu qofa ture. Mucaa kanaatu afoo obba'ee afoo dhaabatee warra shiraan isaan galchu san mataa dha'ee achi gara galchee jara ari'ee qe'ee deebisee dhukkee irraa kaase. Seenaa namaa awwaaluun hin ta'u. Seenaa walii nuti himuu qaba. Oromoon akka seenaa walii himuu barbaadaan. Seenaa walii akkan dhoksine dhaamsi kiyya wanni dhaamu. Akka waliin tuffanne. Akka waliin jibbine. Akka waliin arrabsine. Akka Oromoon kun kaan ajjeesuu fi ati bosona jirta ati badhee jirta jedhee maaliif walitti deema akka walitti hin deemne. Iddoo kana keessa diinni nu argatan. Gaafa diinni bakka kana dhufee qabate nu Oromoon buqqaane bee namni gariin kana hin beeku. Manumatti qixxaa quufee ka'ee maal jedheeti Abiyyi illee Shimallis illee eenyu Adaanechi illee maali jedha. Achi fidanii teessoo san kennanii fi uduu jedhanii yookaan amaara gurguree achi lixa.
yookaan sobanii shaayii obaasanii dhaanii achirraa dabarsanii ajjeesan. Kanaafuu anan madhaamsi Oromoo kiyyaafan madhaamu qeerroon akka bira dhaabban. Xaqilaayi ministeerii keenya ka Oromoo kana akka bira dhaabban. Pirezidaantii naannoo Oromoo keenya kana akka bira dhaabban. Kantiibaa keenya kana akka bira dhaabban. An maaliif taabeetta yoo nuti gurmoofnee wal bira dhaabbannee walii gurmuu taane eenyullee nu buqqisu. Amma nuti harka namaatti tollee hin dandeenyu beetta. Gaafa xaqilaayi ministeeriin biraa biiroo san gale biyya tana yoo gadhiifne malee jiraannee hin dandeenyu namu. Waan takkaayyuu uduu hawwinu abbaan keenya akaakayyuun keenya abaabayyuun keenya uduu hawwu dabriin har'a dhufnee irra geenninu. Tarra geenne tana mucaan qaruuteen ta kennaniif nyaate taaftee bo'aa jedhan. Tarabbi nuu kenne tana midheessinee odoo qabanne ta duubaallee bar'oomata Oromumatti achiin nuu dhufa. Akkuma durassi hin jedhe anillee ni shuumama anillee 4 kiiloon mala anillee ni pirezidaantiin mala jennee oduu asii wal fixnu wal balleessuu hin qabnu. Fadha. Egaa itti aansuudhaan qabsoota Sidaamaa wajjin turtanii jirtan. Qabsoota Sidaamaa wajjin seenaan turtamee gabaabinatti maal fakkaata? Hawaasa Sidaamaa kana wajji yeroo adda bilisummaa Oromoo taanee waliin makamnee Somaalee nu isaanii walitti makamnee gosti biraallee hedduun nu keessa jiran. Walitti makamnee qabsoo kana geggeessinu tapha isaan taphatan tokko jira beektaa. Hamari hannumoo qawwete qarraame biqawwee callite mangistuu qawwaame afaan isaaniitiin mootummaa kana mormineeti nuti hamaritti deemnee qawwee kana kaydhanne jedhan. Toriin kee baaxannoo addisoo kaasi kaja kameshiitu qarree Eliyaasi taageeshaaloo saanoo Eliyaasi saasi. Hamariyaan dhumoo galtete badama bande amandumoo yayyete katama gobbaniin kete hoo tuquru wayii kaawaa akkasitti falmataa turan. Tapha akkanaa wajjin teennee taphanna amma meeshaan yeroo san qabannu beektaa jitir kan jedhamu irra guddaa. Jitir keessaanuu uummanni Sidaamaa kun baay'inaan kan hidhate jitirii kana hidhate. Waa'ee jitiriin kun hama beektaa fagootti waa dhaha. Waa'ee seenaa jitirii kana taphataa isaan taphatan. Jitiri bulee bolochooti jitiri bulee bolochooti tussete budhaa omolchooti raafata fanee godollooti dafitto. Maal jechuudha? Jitiriin kun bulee balachuu jedhan. Tusi wayita dhukaa'u ammoo akka budhaa omolchooti jedhan. Budhaan omolchootu nama hin quuttu jedhan yoo gadi nyaatan. Nama hin quuttu jedhan. Isaa immoo raafataan qofa itti fayyadamuu qabnaa jedhan. Raafata qabanii waan jedhantu jira. 20 nyaata beekta. 20 san yeroo tokko hin dhukaasan jennaan naannoo sanitti akkuma waan looncheriin darbeeti waan hamaadha. Saniif akkas jedhan. Nuti ammoo maal jennaree? Kenna toora lolu dachi bobeessa namni guddaan seenaa walii odeessa kenna toora warra irri badhiise biyya ofii yoo marti nu gadhiise. Kenna toora warra kophee sibiila yoo duunellee teena ardi hindiriira teena dachi hindiriira akkasitti taphanna nullee yeroo boqannaati jechuudha kana kan walitti taphannu. Ulfaadha isin jecha gara dhumatti erga hafetu jira yoo jettan waan haftetu jirti yoo jettan keessaa waa'ee qabsootiin. Anama umriin kiyya waggaa 57. Hagan dargii waliin hojjedhee waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjedhee achi keessaa bahee ammoo har'aa umrii yeroo haganaa ture waan keessa dabarsee amma na beeka. Wallaahi wanni tun harkaan buunaan dandeenyeen fuunu yaa obboleessa kiyya. Annam tokko jajuuf jedhaan jiru. Namoonni hangoof dheebotan yoo waan dhugaati dubbatte waan nama jajjee wayii nama sodaattee jajuuf nama waa'ee namaa kaaftee waa'ee ebeluu akkana jedhee waan akkanaati ani umrii kiyyarra waan akkanaan beeku. Nama karaa kallattii deemerraa goreen danda'u. Dhugaan karaarraa nama hin dabsitu. Amma dhufne
milkii kana arganne. Milkii kanaan qeerroon illee bahaati qabsoo tana bira dhaabadhaa jedha. Bahaati xaqilaa ministeerii kana bira dhaabbadhaa jedha. Ceesisaa jedha. Eenyuun shumnama isa buufnee eenyuun qadaadaa biraa kennine bakka biraa yoo kennine beektaa ati namni kubbaa taphatu siyaasni kubbaa yeroo tokko yoo goolii tokko karaa kennitee argatanii karama saniin itti oofaa oolan. Goolii awwalaa yoo seenuu dhoowwite lamuu seensanii hin danda'anii beektaa injifatamanii baani. Tigree irra afaan jirtu waan irra jirtu argaa jira uummanni Oromoo qeerroon argaa jiran. Amaarri rafaan jiran argaa jiran. Agammaa goda maras saabatee qilee maras saabatee 4 kiiloo qofa jedha. Hawwiin isaanii har'alee numa bulchu. Numa bulchu. Kana ammoo Abiyyitti ilaaluu hin qabnu nuti Shimallis eenyu Adaanechi ilaaluu hin qabnu. Ijoollee keenya ministeerota teenna ilaaluu hin qabnu. Haga olii baanee haga aanaa haga gandaatti walitti ilaaluu hin qabnu baanee wal bira dhaabbachuu qabna. Salphina keessaa Rabbi nu baase kana salphinatti deebi'uu hin qabnudha wanni Oromoodhaa dhaamu. Wanni ani ammoo deebi'ee qeerroo kennaa dhaamu. Dhaamsi guddaan kiyya kana. Yaanni guddaan kiyyallee kanuma. Yoomuma olii gadoofanii qabsootan harkaan fuudhanii salphina nu deebisanidha. Yaanni mana taa'ee ayyaadullee kanuma. Kanaafuu baanee akkuma gaaf duraa qabsoo tana karatti waan si dinqisiisu qabsoo tana nama du'e nama hunda na biratti dhume keessaa fi qabsoo irratti bobba'e keessaa mucaa tokko garaana nyaata. Motora oofee haadha horata mucaan. Mucaa kana warra Hasan Turee Baalee warra Hasan Turee wajji ture yani achi jira. Hagaa mallasaan asiin akaasiyan warra Hasan Turee bira galee beetta. Dallu. Dayyu bakka jedhan isaan bira ture isaanis warra seenaan isaanii awwaalame. Hasan Turee Malkaa Amaaraa jedhanii nama 70 nama guyyaan nama 70 ajjeese Amaara. Seenaan isaa gamma Hasan Turee jedhanii Abdii Turee jedhanii Maamud Turee jedhanii hidhamaan olii gadi isaan qoraasan malee seenaa isaanii nama dubbatee hin jiru. Bakka sanitti iddoo sananaa jiruu beektaa mucaan kun hiriira waliin baanee oduma deemnu oduma karaa cufnu oduma darbannu xoosii kan jedhan beektaa waraana caasaa waraana mallasaa kana daa'ima kana alaameedha yaajjeese. Daa'imni kun akka du'uun beeku beektaa eegalaafee jigeen booda abbaa kiyyan du'aaraa naan jedhe lafaa ol qabee jennaan. Namichi suni ajjeesee waajjira dhannaan xiyyeetii 300 kennaniif ammallee Oromoo deebiifit jedhanii baay'eessi. Goobas jedhanii. Innaa qabsoo akkanaan as dhuftee as geette qabsoon kun kaan haadhaaf ilma walirra kaanii ilma kee ilaali si afuu ajjeesaa jedha. Haadhaan haadhatee si afuu ajjeesaa kun olfaan jirtii mi ajjeesee maal taatedha. Qeerroo ciccima. Qeerroo ciccima. Abdii yoo dhugaa dubbanne qeerroo ciccimaa mana hidhaatii guuranii. Kamtu bareeda, kamtu cima, kamtu qananiin guddate ilma Oromoo. Kamtu tandalaaqaqee guddateera akka gaarii kamtu jira jedhanii ijoollee cocoomtu ijoollee gaarii baasaa bishaanitti naqanii halkan ajjeesaa ture. Reef isaanii bishaan ta'e. Kaan asiidhaa makiinaan fe'anii bosona bakka namni tokkoyyuu hin jirre leenca jala ajjeessanii achi nyaatamaa turte. Akkamitti dagannaam. Maaf biraan dhaabbanne. Tanatu nuti deebi'a yoo dhaabbachuu diinne tanaa olitti nuti deebi'a. Kanaafuu goottan ijoollee keenya akkanaa dhabne digirii meeqa dhabne doktora meeqa dhabne barsiisaa meeqa dhabne barataa meeqa dhabne daa'imman akkasiin jedhuuta motoraan olii gaffiiddee haadha kunuunsitu hunda dhabne namicha sani mana murtiitti nu dhiyeessaa jedhee himadhee jennaan waan ragaadhaaf naa dhufaa dhabeetti sodaatanii dhiyeessanii. Beenamaa gammaa dirasii mallasaan hin deebi'a jedhee warri mallasaan deebi'a jedhee jedhu siree irra ittanuu jira. Agammallee Amaarriin deebi'a jedhee waan jedhu jira garaan isaa sharrii waan qabuuf maaliif ufumaa dhaqee siree san taa'u waan dhabeef qofa. Nuti dheebuu aangoo hin qabnu waan akkana dubbannuuf quuqama saba keenyaatii fi quuqama maqaa Oromoo awwaalameef malee wanni kana hundallee ifaanyeef aangoo fi miti. Ammas aangoon barbaada. Yoo burgana mallee aangootti kootu waan jedhan taate aangoon fedhan. Maqaan Oromoo qofa akkan tuqamne barbaada. Ijoollee kana bira dhaabbannee qabsoo keenya kunuunfannee badhaadhina kanaan makabne yaa Rabbi nutti urgeessi haa jedhu uummanni kun maaliif wal jibbina? Kuma dureessi hin jedhe waan guddaa dubbadhee kaan qabanii booksiidhaan beeta mangistii keessatti tumanii kaan dhiitanii kaan hidhanii kaan salphisanii beeta mangistii keessa ariitee bar ijoolleen tun ariitee ofiitti galte. Harka isaanii dhokateeti numatu akkana godhe.
Abaa ollolee isaan achi galche hin galchine. Qabsoo uummata kanaatiin achi dhaqan. Falmii ofii falmataniin bakka kana dhufan.